Egaa bunni keenya siigaa. Egaa bunni murteessaadha namni tokko gaasa akkanumaan taa'ee haasa'urra buna dhuguu barbaachisaadha. Egaa bunni si birattis argamu ana biras immoo shawaa kana keessatti naladhee waan ta'eef nu biratti bunni kabaja qaba. Oromoo hunda biratti bunni kabaja qaba. Yeroo baay'ee yuuniskootti yaadatta namoonni warri Tigraay kun jabanaa guddaa hojjetanii jabanaa guddaa isaa awaardiitiin argachuudhaan garuu jabanaa jechuun maal jechuudha? Ijabanaa jedhama. Jabanaa jechuun ijabanaadha. Ijabanaadha argitee Oromoo biraa ta'uusaa ijabanaa santu jabanaa jedhama jecha lamaan kana walitti fidaniit jabanaa jedhama. Kanaaf egaa sila jabanaa sana Oromiyaa keessatti ammaliyyuu namoonni kana yaadan dhugaan ergaan dabarsaa jabanaa guddaan tokko kan riikardii addunyaa Oromiyaa keessatti otoo hoteela illee ta'uu danda'a bar. Otoo abbaan qabeenya tarii egaa yaada kana kanan dabarsu uummata Oromoo duwwaadha. Maaliif bunni kun nu biraa argame waan ta'eef jabanaa guddaasaa mee itti yaadati abbaan qabeenya ani humna dadhabee malee silaa kana yaada kana isinii kenneera. Jabanaa mana jabanaa moo? Jabanuma kana hoteelan otoo ijaarame. Okay, boca jabanaatiin. Boca jabanaatiin otoo jabanaa guddaasaa kan addunyaa. Maaliif nuti bunni keenya waan ta'eef otoo jabanaa sun deebi'ee keenya ta'e maaliif naannoo Tigraay tana garuu Itoophiyaan tokkuma ani akka nama tokkootitti bakka isaatti odoo ta'e hundumtuu hin bareede jechuu barbaade tana. Ergaa kana akkasin jala miliqne warra abbaa qabeenyaa itti yaada. Mirxaa diyaana. Yaanni kun kan kooti abbaa qabeenyaa immoo ana hojii gaggeessaa kana ergaan dabarsa. Tole gara buna keessa dhuge kas jala kan qabbanofne gara tapha keenyaatti sinuma ceena. Mee ijoollee amma dhufaa jiran jiru amma akka ilaalaa jiru kanatti ijoollee artistoonni baay'een ba'aa jiru baay'een yuunivarsiitiidhaas akka garaa jiru kana kitaabas baay'ee barreessaa jiru fiilmii baay'ee maxxanfamaa jira akkuma sila jette kana yaada kaastetta artistii jabaa buleessaa fi haaraa walitti hoomakanii walitti idaamanii waan jabaa fiduu danda'u muuxannoo guddaa dhugaa nan argatu sirriitti maaliif ati dandeettiitti qabdoon qabaachuu sun danda'a muuxannoo qabdatu caalaa so muuxannoon bara keessanii artistoota durii immoo uumamaanii malee teknoolojii dhamni kan uumamaan immoo caala kan teknoolojii caala kanaaf yoo walitti daaman gaarii ta'a yoo walitti dhufan walitti hidhamanii hojjetanii warra haaraa fora ammayyaatti mee artistoota amma ganaa dhufaa jiran kana lafaa dhufaa jiran yookiin fedhii qabaniif yookiin aartii keessa reefuu seenaa jiraniif akka ogummaa keetti mee maal dabarsaaf ergaa? Ergaan dabarsuuf egaa ani akka artistii tokkootitti artistii Oromootitti yeroo ammaa waan guddaa yaadee hiriyoota koo wajjiniin akka addunyaatti mana tiyaatira Oromoo isa guddicha akka addunyaatti jechuudha yookiin akka gaanfa Afrikaatti jechuudha akka addunyaatti illee ta'u Finfinnee tiyaatir kan jedhu Finfinnee tiyaatir deebii kana hin deebisee dheetii yaada maaliif Finfinnee tiyaatiriin yoo ijaarame maaliif akka gaafa Afrikaatti mana tiyaatira guddicha waan ta'eef Finfinnee irratti ijaarama waan ta'eef akkasumas immoo kanuma babal'isuudhaan diizaayinuma kanaan magaalota sagal irratti manni tiyaatiraa kun inni ijaarama. Manni Finfinnee irratti ijaaramu kun biiliyoona 5 kan Oromoon hundi irratti hirmaatee mana tiyaatiraa Oromoo kana gaafa ijaare artistoonni har'a iddoo dhaban. Ani akka artistii tokkootitti dhaloota dhufu itti fufsiisuu kan danda'amu yoo instituutiiniin bakkee Oromoon itti wal argu aartii Oromootti kalaqan ogeessonni walitti dhufan yoo iddoo qabaate waan hin jedhu yaada kan qabu yaada kan immoo addunyaadhaan gahee hiriyoota koo addunyaarra jiran yeroo ammaa waliin tokko taanee mana tiyaatiraa kana iddoollee argannee Finfinnee irratti ijaaruudhaaf kunoo karaa jalqabneerra uummanni Oromoo ammayyuu kanarratti qabsoo aartii kanarratti ammayyuu itti jabaatee mana kana ijaarratee dhaloota dhufu kana tokkummaadhaan aartii keenya bakka itti hojjennu haa hundeessinu jechuudhaan kanaan itti deematan jira. Akka artist yeroo baay'ee artistoonni jajjaboon buleeyyiin keenya yeroo baay'ee otomaan hojjetin darbu umrii isaanii ammayyuu isaanillee otoo waan tokko lafaa dhaloota dhufiif lafaa tokko waan hin buusin hin darbinaadha. Wanta lafaa gootan kun gara fuulduraatitti maqaan keessanis galmeessitanii yoo duutan waan gaariidhaan maqaan keessan waan gaarummaa keessanii ka'a waan ta'eef
irratti ifaajuudhaan tokkummaadhaan wal jaalalaan artistoonni walitti dhufuu qabnaa, wal jaalachuu qabnaa, wal bira dhaabbachuu qabnaa, wal faarsuus qabnaa. Yeroo baay'ee saba biraatiin maaltu kenne wal faarsuu kanarratti. Wal faarsuu irratti baay'ee murteessaadha. Addunyaan faarfannaa barbaaddi. Maaliif namni tifoozoo barbaada? Addunyaan tifoozadha. Ani Oromiyaati yoon faarse, Oromiyaa irra darbee immoo Itoophiyaa yoon faarse, Itoophiyaan immoo addunyaa keessatti maali kan jedhu biyya ofii faarsuun barbaachisaadha jechuudha. Lammii ofiitis immoo nama jabaa hojjete, waan gaarii hojjete sanaaf beekamtii kennuudha jechuudha. Faarsuu jechuun beekamtii kennu. Nuti garuu wal salphifna. Wal salphisuurra wal faarsuun murteessaadha waan ta'eef asumaanan ergaa koo dabarsa warra na ilaalaa yookiin jechan ani ergaa dabarsu kana ilaalaa qabu ani nama daangaan qabu akkama nama nagaa addunyaa waan ta'eef hundaafan nagaa faarsa waan ta'eef wal jaaladhaa wal bira dhaabbadhaa wal faarsaa wal guddisaa walin tuffatinaa walitti duubatti hindeessaa dhaloota dhufu gara koo dhufnaan amman danda'u waan humna kiyyaan waan hin qabu nan kennaaf waan hammadhee tana hundumaa guddisa jaalalaanan simadha waan ta'eef akkasitan ergaa dabarsa. Dhugaa keedha. Kanaanis ragaan baafi taamiraatiif yeroo ani calqaba mataasaa gaafan diraamaa yaadattoote diraamaa safuu irratti tolle garree diraamaa safuu kan jedhu yeroo calqabaatiif afaan Oromoo kan hojjedhu dura afaan Amaariffaan hojjechaa ture diraamaa gaafa deemu calqaba taamiraatiin hin arge akka inni itti na kunuunsee na simatee akka inni itti jabaadhee artiitti seenee guddadhee akkas goofi waa guddaa godhee jira dhuguma ijoollee baay'ee deeggara eenyumaan iyyuu gadi jedhee nama an artiistii beekamaadha jedhee nama of koffosu yookiin nama of tuulu miti taamiraat dhugaa dubbachuuf taana namoonni qaamaan siqanii beekan beeku gadi bu'ee xiqqaa lafaa reefuu ganaa dhufu sana isaan sana mataasaa deeggaree gorsee nama jabeessu nama warqii keenyadhanni beekna warra kaan isa agarreef taammeen nama akkasii miti nama gorsaa nama gargaaraa ogummaa qabu dandeetti qabus ni gorsaa ijoollee baay'eenis isaaf ragaa ba'uun jedha kanaaf anis asumaan carraan kanaan si galateeffachuun barbaada baay'ee taammeen nama jabaadha diraamaa jaalala lakkuus wajjiniin abbaa koo ta'es dhuguma isaa dhuguma abbaa ta'eeti laayifiin keenyas hojjumaan akka abbaa filmaatti jiraannas akka abbaa filmaattis diraamaas hojjennee waa baay'ee irratti argineerra baay'ee naamusa namaa kabaja namaa nama qabudha. Taameenis asumaan si galateeffachuun barbaada carraa kana. Asirratti ani galatan barbaachisu artistii beekamaa yookiin guddaa tokkorraa kan eegamu galata otoo hin ta'in dhugaadha galata walii galchuun barbaachisaadha. Garuu immoo dirqama Oromummaati. Namni tokko artistii jabaadha kan jedhu yoo xiqqaa guddisuu danda'edha. Artistii kan jedhamu mataan isaayyuu yoo ummata sana kakaase yoo ummata isaatiif dafqee beela'ee karaa inni deeme sana agarsiisee yoo darbee waan gaarii duratti Finfinnee tiyaatirii siin jedheera. Ani kanan barbaadu ofii kiyyaaf sooressa ta'uu miti kanan barbaadu. Dhaloota dhufuuf waan ta'u lafa buusee yoon darbe seenan na yaadata waan ta'eef seenaa hojjetanii darbuun immoo nama guddaarraa eegama waan ta'eef ani galata kan barbaachisu otoo hin ta'in dirqama kiyya waan ta'eef kana jechuun barbaada. Atillee jabaattee asirra ga'uudhaaf anis waan guddaan itti gammada maaliif namootan baay'ee gargaaree namaallee gargaareen jedhamu maaliif nama gargaaruun hin jiru. Nama jabeessuudha malee nama waliin wal bira dhaabbachuudha malee gargaaran jedhamu maali harka guutuu qabda fayyaa qabda yoo fayyaa qabde sana immoo wal bira dhaabbanne walirraa bareenne jechuudha malee namni nama gargaaru gaa asi gargaare rabbi guutuu sii kennee harka guutuu sii kennee fayyaa sii kennee qaama guutuu sii kennee qaama guutuu sanaan yaa itti fayyadamte atis artistii taata eenyumtu artistii ta'a ani akkasitti yaada. Tolee guddaa galatoomi mee gara boodaatti maaliin si eegnu maal hojjechuuf jirta yookiin maal hojjechaa jirta gara boodaatti mee maal fiddee dhufta uummata kanaaf? Egaa ani uummata kiyyaaf wanta gaarii kanan jedhu akkuma duratti dubbadhe manni tiyaatiraa kun amma ijaarame yoo lubbuun koo jiraate yoo lubbuun koo darbes dhaloonni dhufu itti darba jedhee waan yaaduuf manni tiyaatiraa kun ijaaramuunsaa faayidaa guddaa qaba waan ta'eef mana tiyaatiraa kana ijaaramee arguudha biyyoota alaa kana wajjiniinis haasa'atan jira waan ta'eef namoota gurguddaa addunyaarra jiran maaliif deeggarsa mootummaarraa miti mootummaarraa hundumtuu Oromoo kan ta'e duwwaa otoo hin ta'in sabaaf sablammoonni hundumtuu mana tiyaatira Oromoo guddicha Finfinnee irratti ijaarsisuudhaaf hundumti keenya gahee qabna waan ta'eef kana gochuu irratti jira deebisee immoo nama nagaa faarsu waan ta'eef biyyi keenya nagaa akka taatu uummanni Oromoo nagaa akka ta'u kanaaf gaa waan baay'een hojjetaa irra nagaa irratti yeroo dhiyootti sagantaa uummanni Oromoo keessattuu artistoonni nagaa walii uumuu irratti sagantaa tokko qopheessuudhaafan deemaa jira yoo naa milkaa'e egaa na yaada kan itti yaada kana immoo kan xumuru rabbi ani rabbitti dhiisee
Oromoon hundumtuu nagaa walii uumuu wal qarqaaruu akka qaban Oromoo duwwaas odoon ta'in uummanni addunyaa akka nagaa taatu addunyaan nagaa akka taatu nama addunyaadhaaf faarsu waan ta'eef biyyi keenya Itoophiyaanis nagaa argattee biyyoota kaa wajjiniinis jaalalaan akka walitti dhuftu sagantaa guddaa nan qopheessaa kan jedhu warri nagaa irratti hojjetan ministeerri nagaatis otoo nagargaaree na cinaa dhaabbatanii waa'ee nagaa kanatti uummata keenya karaa ittiin barsiifnu irratti karaa faayinaansiitiinis waan kun gaa faayinaansiitiin barbaada namni tokko nagaa walii uumuu waliin jaalachuu wal shaayii buna waliin dhuguu barbaachisa yoo waliin dhuge immoo waliin miidhu jedhee tanaan yoo waliin nyaate namni walitti dhufe yoo waliin walitti dhufeenyi keenya garaan keenya tokko yoo ta'e nagaan addunyaa hin dhufti jedhee waan yaaduuf kanarratti biyya keenya cinaa dhaabbannee nagaa akka taatu waraanni badee jaalalli dhufee wal bira akka dhaabbannu kanumaanan dabarsuu barbaade. Guddaa galatoomi. Mee amma yeroo keessa isa jalaatiin xumurru mudannoo mee mudannoo si mudate mudannoo waan nama kofalchiisu mudannoo tokko nu affeeriti saniin hin goolabna. Egaa mudannoon kiyya baay'eedha. Yeroo tokko ani karaktera akkanumatti hin argadhu. Karaarran deemaa otoon deemaa jiru namichi tokko mana wannooti mana seeratii bahee deema natti fakkaata. Karaatti gara naannoo naashinaal tiyaatirii gara tiyaatira biyyoolessaa beeraawi tiyaatirii isteediyoomii jechuudha. Ani Itoophiyaa televezyiiniidhaan bahaa jira. Namichi kophaa isaa haasa'aa jira. Namichi ani maal abbaashin godhe maalan ishii godhe mee maal gooteen na himatti maalin mee kophaa ofiin haasa'aa deema. Amma namicha kana gaafan argu karaktera sana namichi kaazaraa qabateera. Mana wannoo harkatti qabateera doosee kan mana seeraa waan hundumaa harkatti galmee adda addaa qabateera. Karaktera kana waraabbachuun barbaade namichi akkaataa itti haasa'u akkaataa inni itti fuula isaa godhu akkaataa kaazaraa itti qabatu akkaataa kanan diraamaadhaaf na fayyada jedheen namicha hordofe. Jallisee wajjumaan deema otoon deemaa jiru. Baalin timbo kan duuba deemtu bidin attamitti kataatalay bidin ka cimbe ka kadem jabire naan jedhe anis karaan deema anta zinjreetan deemaara መንገድን አይታ አትሄድም ታዲያ naan jedhe እርሶም እኮ ያወሩ ነው የሚሄዱት ከሰው ጋር አይደለም የሚያወሩት ምን ሆኖ ነው ብዬ ነው ይኸውልህ ምን መሰለ ሚስቴ ናት ፍርድ ቤት አቆመችኝ እኔ ምን አረኳት እስቲ ምን አረኳት እኔ ፍርድ ቤት መቆም ያለብኝ ነኝ አይ አይደለም እንጀሬ አይ ለክ ማሚት እንጀሬ ፍርድ ቤት እኔ ማቆም አለባት እኮ ነው የምልህ ና እንጀሬ አይ አይደለም እንጀሬ አይደለም ይኸውልህ እኔ ለሷ ቤት ሰጥቻለሁ ቤቴን ሁሉ ሳሳልፌ ሰጥቻለሁ ህይወቴን አሳልፌ ሰጥቻታለሁ ና እንጀሬ አቺን ካራክተራ ሰነ ነሚቻ አማላ ነሚቻ ሰና አኩመ ጅሩተን ድራማ ረጥ ወጀዴ karaktera sana namichi sulla argite namni tokko obsan danda'u si galee emotional ta'u bakka isaatis hin beekani bakka malee yoggaa ta'e nama hin bushaa garuu namichi aarii qabu sana karakterii namni ofiin haasaa deeman warge yeroo sana gaa namichi uleedhaan rukuteera si galee waan inni irraa fadhe tokko uleedhaan yeroo tokko maana wajjin deemtee qaana godhe bakka kan tokkos immoo kan odeeffadhe abbaalata lubbuunsa amaaramu sarraati isa wajjin baay'ee wal loltus wal jaallattus abbaalata wajjin baay'ee walitti seqna turre baay'ee teenye waa baay'ee haasofna walta jirti wanta sin qunname wayii jira tiyaatira irratti dullaadhaan reebamtee taa'an. Egaa abbaalata yeroo baay'ee jechuudha baay'ee ana wajjiniin yeroo baay'ee lubbuun isaanii ammallee jeennataan ciisanii maaliif baay'ee abbaalata aktara cimaadha yeroo baay'ee anatu barreessee kennaafi draamaa hedduun barreessee kenneefi aktii sanan beeka waan ta'eef deebisee akkaataa inni itti akkeessu akkaataa inni akti godhu sana yeroo baay'ee anis uumenan kennaafi akkuma beektu gaa diimaa dooyyoo sagalee admaasuti sagalee isaati sagalee abbaalataati yeroo baay'ee kan namoonni baay'een ana abbaa jaamborratti sagalee innis nama beeku tokko akkeessa sagalee malee kan isaati miti sagalee inni akkeessu sana akkuma inni akkeessu sanattan sagalee sana isa sirriitti koppii godhe jechuudha koppii godhe ni amma gurbaa akkamitti na laaltaati ani diimaa dooyyooti kifti maala baakeetii na fuuldura deemta jedha እና sagalee kana akkattiin ani akkeessu sagalee isaa koppiin godhe jechuudha
koppii godhee yeroo sana gaa innis hojii adda addaa qaba. Reedoo faanaatti nulachuu dorgomne anatu fudhatame. Tarii gaa inni yeroo baay'ee kan qubee kanas baay'ee hin barreessu garuu hin dubbisa. Yeroo baay'ee Amaariffaanis mindeeffamee waan jiruuf hojiidhaaf ittiin tolu faanaan yeroo sana nana fudhate sagaluma sanaan itti fufee jechuudha. Sagalee sun garuu inni nama biraa kan akkeessu sanan akkuma inni akkeessutti nama biraa akkeessa inni akkeessu sana sagalee sana koppii godhee fudhee jechuudha. Akkasitti kana uummanni immoo hin beeka. Sagalee sanaan yeroo baay'ee yeroo inni boqotillee sagalee inni taphatu sanaan taphadhee uummanni illee ammam garaan isaa akka rabbashan isuma jedhanii fudhatan jechuudha. Egaa waltajjii irratti waan inni mudate yeroo tokko naannoo Jimmatti deemneti waltajjii irratti jechuudha. Otoo waltajjii seeniin dura namni wayii nu affeere. Jimaa nu affeere dhugaa siima. Jimaa sana achi qamee waltajjii irra gaafa seennu jechuudha. Waan tokko na ergate ani immoo muddameetan ture na ergate. Ergaa sana naqneefani. Waltajjii irratti na eeggate bakkeen ani wanno godhutti uleedhaan qwaa na godhe mataa keessa. Na eeggate jechuudha. Edaa inni ergaa sana waan hin naqneef bakkeetti na rukutu dhabe. Gumaa baafate gaa. Yaachi keessatti gumaa baafate qwaa na godhe mataa keessa. Homaa gochuu hin danda'u uummata fuuldura hin jira. Homaa gochuu hin danda'u akkamatti qabadhee tanan maal jedhee boo'ee namni garuu diraamaa keessa waan jiru fakkaate malee inni beeka akkas ta'e na rukute jechuudha. Yeroo baay'ee uleedha sireeba. Nama baay'ee reeba humnichas kanaan dura reebee ture humnichas miila caccabse. Haadha jaamboo yeroo tokko akkatti dha'ee jechuudha. Akkanatti dha'ee dugda keessa akkanatti dha'ee duutee tolte dhugaa rabbi ajjeesee tole waltajjii irratti jechuudha. Egaa emotional ta'ee isaa fi kofalchiisuudhaaf garuu yeroo tokko immoo miidhaan hin jira waan akkasii jechuudha. Ani amma mataan kootu na dhukkuba inni uleedhaan na dha'ee amma irraatitti jechuudha bakka sana jechuudha. Kan biraa anis kanatti dabaluun barbaada dubbachuun barbaada. Bara 2006 artistoonni walitti qabamnee Adaamaa wal gahee ture. Shaayii dhaabbaanee gaafa deebinu akka carraa maayikii waarleesiin jira galma guutuudha sagaleen spiikariin jira. Anaaf siimin wajjin turre gaasana abbaa lataa wajjin turre natti fakkaatu numa bira jirra seennee maayikii fudhattee seentee bool ijoollee maal jettee wayitte jecha wayii jettee turte achi spiikaratti dhagaame iccitii kana naaf si qofa beeka mee maal jettee isaa uummataaf nuyi mee akkam goote. Achirratti sagalee isaa koppii waan godhuuf akka inni intervii godhameetti tanaasa'e barcuma jala dhokadhee jechuudha. Odoo inni jiru artistoota nama gara 2000 jira. Gara artistoota 2000 jira. Ani wambarii jala dhokadhee tanan. Ani amma Oromiyaa keessatti dhaladhee garuu homtuu naan godhamne. Maalinni Oromiyaa keessatti mana faanaan kennine yeroo baay'een gaddaa dhugaa rabbii ani baay'ee. Jedhee inni taa'ee dhaggeeffata sagalee kana akkana barbaada. Ani balchuma spiikarii duwwaa dhagama akkas yeroo tokkoon intervii godhameedha. Intervii godhameedha. Anatu achi haasaa jira garuu. Ijoollee baalagee tokkotti fiddee dabarsaa. Ijoollee baalagee tokkotti waltajjii kanarratti dabarsaa jira jedhee baay'ee jechuudha. Achi gaafan ka'u na reebe jechuudha. Na reebe maaliif na keessatti akkas jedhee. Galma guutuun baay'ee kolfaa dhumni gaafsa. Baay'ee gaa jaalalaani. Tolee turtii keenya artiist ambaasaadara artiist Taamiraat Kabbadaa wajjiniin mana jireenyaa isaa dhufnee isaa wajjiniin kunoo mana isaatti nu affeeree intervii goone tapha gaarii bulloon entertainmentii wajjiniin goone wajjiniin dabarsaati jirra. Isaan guddaa galatoomennaa maatii isaas baay'ee isin galateeffannaa maatii Taamiraat ta'anii jiru. Isaan yeroo dhiisee carraa bulloon entertainmentiif nu kennee jira. Asumaan guddaa galatoomi siin jenna. Dhumarratti ergaa yookiin waan galateeffattu nama galateeffattu qabaanna yookiin ergaa gabaabduu. Emergencies ta'u. Egaa kanan galateeffadhu waan duraan dursee uummata Oromooti. Uummanni Oromoo wal jaalachuu qaba. Uummanni Oromoo egaa otoo uummanni Oromoo jiraachuu baattee afaan Oromoon hojjedhu ture. Uummata Oromootitu asirraan nagahee uummata Oromoon na guddisee uummanni biyya kanaasis immoo keessaa qaba hundumtuu uummanni addunyaarra jiru hundumtuu aartii koo ilaalaa ogummaa koo ilaalaa
isaan hojii koo laalanii ati artiistiidha jabaadhu warri naan jedhe hundumtu galata argadhaa. Asiin ergaa kanan darbasu dargaggoon keenya wal jaalachuu ummanni keenya akka wal jaalatu akka wal bira dhaabbatu akka wal faarsu akka wal cinaa dhaabbatu akka harkas walii hiixatu hiyyeessa isan qabneef akka wal qarqaartan nan jedha maaliif wal qarqaaruu jechuun waan hundarratti murteessadha addunyaan wal qarqaarsan jiraatti yoo wal qarqaarree waan hundumaa bakka barbaannu geenya waan ta'eef waliif waan gaarii walii yaaduun ofii yaaduu dheedhee yaada walii yaada wal cinaa dhaabbadhaa waliin gadheessinaa waliin arrabsinaa wal duubatti harkisinaa yoo tokko hojjete waan sanaaf beekamtii kennaa wal badhaasaa keessattuu artiistoonni Oromoo mana hin qabanii warri hooggantoota keenya fa'a otoo mana fa'aa kennaniif warra artiistota kana baay'ee biyyi isoo dhufu kunoo hin sirbu hin hojjetu artiistiin yeroo baay'ee miidhamaadha anallee hin jenne ani galata rabbiiti warra kaaniif jechuudha warra kaaniif yaada yoo wal cinaa dhaabbanne akkasti murteessadhaan jedha wal jaaladhaa wal bira dhaabbadhaa hin jedha. Guddaa galatoomii asitti yeroo kee nu laattee interviyuu nu faana gochuu keetiif guddaa galatoomii baay'een si galateeffadha. Egaan kabajamtoota hordoftoota Bulloo Entertainmentii interviyuu yookiin taphasaa wajjiniin goone baay'ee dheeraa sababa ta'eef kutaa lamaan iddoo lamatti isiniif hiruudhaaf karoorfannee jirra. Egaa walakkaasaa arra isinii darbaa walakkaan kan itti aanu immoo kutaa isatti aanutti torbee makaan keessaa guyyaa tokko isinii affeerra. Bulloo Entertainmentii irratti nu egaa like, subscribe, share gochuu akka hin irraanfanne turtii kanas kan godhee isin faana turaa jiru an maqaan koo Daaneel Abarraa Bulloo Entertainmentii irra guddaa galatoomaa ogeessi kaameeraa keenya nu fuuldura kan jiru addunyaan jira ogeessi laayitis nu faana jira baay'ee galatoomaa isin jenna Bulloo Entertainment filannoo keessan haa ta'u jedha. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Bulloo Entertainmentii egaan Bulloo Entertainmentii kanarratti sagantaalee babbashannanoo akkasumas komeediyaanota artiistoota bebbeekamoo namoota biyya keenya keessatti beekamtii guddaa qabanii baay'ees qabannee dhufnee yeroo baay'ee isin bashannansiisuuf sagantaa bal'aa qabannee jirra nu hordofaa nu faana turtii godha akkasumas oduuwwan haaraa yeroo yerootti kan biyya keessaaf kan biyya alaa guyyaa guyyaan isinii dabarsina hordofuudhaafis immoo asuma Bulloo Entertainment irratti like subscribe share yeroo gootan salphaatti hatattamaan isin qaqqaba sagantaan kun yeroo hundumaa darbaa Bulloo Entertainment kan keessanidha akka guddatuuf like subscribe share godha gara miidiyaa televiziyoonittis guddisuudhaaf sochiirra jirra nu bira dhaabbadha miidiyaan kun kanuma keessani sagantaa kanas immoo yeroo hundumaa qopheessee kan isiniin bira gahaa jiru an Daaneel Abarraa isin faana turtii gaarii godha yaada qabdan deeggarsa qabdanii nuuf kennaa koomentii nu barreessaa jalatti nu barreessaa nu jabeessaa nu guddisa isiniifis kan fedhe keessanii kun nu fadhiyaatu artiistiin kun nu fadhiyaatu yookiin gochi kun yookiin hojiin kun carraan kun nu fadhiyaatu sagantaa kun nu fadhiyaatu kan jettan yaada yoo qabaattan yaada keessan nu barreessaa nuuf kennaa isiniin jenna guddaa galatoomaa Bulloo Entertainment filannoo keessan haa ta'u.